Akkuma odeeffannoo keessan gisee ta'uuf argatan arga waan ta'eef aboo jawwee kiyyaa ani waan kana keessa argan qabu wanti sitti ergan kun dogoggoraa jedhi amansiifadhu rabbi siyaasatti ta'u. Garuu rakkoo jiru maalinni qaallichi matoo bamatoo ergixanyaa ta'u malee nama latta. Yes. Haqa. Amma kana dadhabne amma rakkoo jiru kana. Tuniyaa tanana ragaa Make sure ta'e dhibbatti itti amane si maxxansa. Enuma si possotu duraayyuu sirreessitaa rakkoo akkana qabdee barsi gaafata. Waan guruuf jaalaa hojjeta garree ati salphaa rakkoo akkana qabda sirraa jedhee nama hin gaafata. Hin gaafata nama baay'ee. Aboo akkas taanaa yoo badii wayii qabaannee sitti suuraa keenya erga rabbi jedhi keessan nu barreesse jawwe. Yeroo takka beektaa? Kana iyyannoo galfanna. Yeroo. Ay carraa namichi barra mata maare maal taate? Namatti muddu. Ijoollee shamarranii maa boosatu dhaberee keessan dhayitee harka kennadhitti. Eka faatonni bar mala beekti daaddaafii akkasii miti bar akkanaa jetteetuma itti himti. Haga waan jedhu kufaa godhutti wanta kannasu hin boosatu. Yeroon hin geenye bar dura dursoo akkuma gartee warra dhibbaa diidamii san dhibbaa diidamii irraa eegalee achi booda warra biraatti dabreemi. Yerootu hin geenye gartee shamarranis ittuma dhufuu ta'a bar. Wanni hundinuu yeroo qabdi beef. Tareeku tana obboleessi keenya maasar jechaa ture agartee obboleeyyan keenya South Africa fatti du'an jee san raayeen waan takka gartee lama isinii barbaada. Akkanatti walajjeesuun tuni dhuga South Africa qofa raayee miti. South Africa qofatti hin eegalamne obboleeyyan keenya Yaman keessattis walajjeesaa turan. Somaliland keessatti illee walajjeesaa turan. Achi booda gartee gaafa duraanii fa'aa namni gartee irraa dubbatu dhabeeti namni kun rakkoo adda addaa keessa waan jiru jecha gaafa san beeka warri UN kunis uummata keenya reebaa turan. Yaman tun fa'aan gaafa san gartee Yaman fa'aan lolarra turte ifiifuu lola hamaarra waan turte jecha namni gartee akka malee gartee waluma ajjeesaa ture bakka akka haluu walirraa qabanitti. Qawweenis lafa guutuudha so namni gartee ammaan tana wanni keessa jiru akkuma gartee amata kana amanni kun gartee amata namayyuu saaxila wal baasu jechaa jirraa miti barri 2026 kun bara saaxila wal baasu wal dho'isuun hin jiru akka duritti gartee walii baadhachuunis hin jiru jiraachuus hin qabu bar politikaalas akkasuma jeetee egalee beekee dhageessanii Jawaar ogguu gartee waa'ee gartee ABO'ti kana isaa ogguu haasa'u. Isaanis gartee akka duritti obboleeyyan keenya biyya keessa dhumuun qabanidha. Ijoollee miskiinaa dhumuun qabdudha. Biyyuma keessattuu. Kun hundinuu gartee biyya alaatis akkasumatti wal keessa naqatee waan jiruuf jecha hoggaa gartee ammaan tana warreen inumaa ragaan gurguddaan itti jiru. Wanta gartee masoguu peejii Jawaar irratti ilaaltan yoo inni gartee nama san hin beekne taate dursoo abaluu kana footoo maxxanseeti abaluu kana information san maqaasaa waan hunda nu ergaa jeeti nama gaafataami. Warri gartee ilaamaan tanaa peejii isaa faaloo godhutu hin jire daddafaatii faaloo godha yoo gartee footoo teessan achirraa agartan daddafaatii isa qunnama itti barreessa viidiyoo waraabaa erga Jawaar. Jawaar irratti maal jedhaniin? Jawaar amma fakkeenyaaf hogguu gartee oduu namaa harkate. Footoo nama gartee oduu irraa harkatee san ni maxxansa dursoo. Abaluu kana maqaa isaatii fi bakka jireenya isaa information isaa nu ergaa jira. Akkas jedha. Hogguu san daddaftee qunnamuu qabda yoo ati gartee dhugaadhaan badii takkallee keessa hin jiru jettee if beektu taate. Daddaftee gartee viidiyoo waraabdee takka sagalee ta'eetiin ani abaluu akkanaa footoo tana nama maxxansitee jirta ani gartee rakkoo takka keessa hin jiru. Jettee if dura itti himuutu sirra jira. Odoo namni gartee si hojii wallala qabuu fi namni si jibbuu fi namni biraa gartee waan adda addaa isatti hin ergine jechuudha. Isin eegaltee? Tara takka bare hoggaa gartee gabbaatee dubbiin mana seeraa uummataa hogguu taate
Jawaar achi booda gartee irraa barreessuu baatus ati ija namaa seentee jirta, afaan namaa seentee jirta. Carraangeeti. Baay'ee Dr. Ulfaadhu Galatoom just akka walii galaatti waan dhiyeenya dalagamaa jiru guyyoota sadan kana dalagamaa jiru boqonnaa sammuu namaa kenna. Akka Jawaar jedhe qaamni namaa kan namarratti hadooda waan Saa'udii keessatti dalagamu gaafa argu hadoonni sun marti sirraa bahee namummaa keessa jiraachisa. Just wantoonni waggoota lamaan sadan darban raawwatamaa turanii duudhaa Oromummaatiin miti. Duudhaa Oromummaatiin Oromummaan just dhiiga keetii miti alagaayyuu diinaayyuu yoo qabde akkasitti cafaqee akkasitti ajjeesiin jedhu. Just namoota wallaaluu ani just wallaalummatu akkana nama godhaa jedha. Osoo namni waa beekumsa isoo qabaate balaan kun marti bifa saniin uummatarra hin ga'u. Just Jawaar guyyoota lamaan sadan kanaafuu taatu dhaabeera. Hanga dhumaatti ammoo faana deeme balaa kana maraniin isa jedheen abdadha. Hojii gaarii jalqabame garuu ammoo ani yeroo daa'ii wanti na dinqisiisu tokko jira. Namni jechuun wallaalummaarra jechuun wanti wallaalummaan siin goone hin jiru. Osoo wallaalaa ta'uu baate namni rikoordi uf godhaa yakka namarratti raawwatu beekta. Addunyaa teknooloojiin badhaate tana keessatti addunyaa bakka feete yoo jiraatte qilee feete yoo jiraatte bakka barbaadan yeroo si fuudhan keessatti namni rikoordi uf godhaa. Namni viidiyoo waraabaa akka akkasiin raawwatu just Wallaalarraayi. akkasiin jedhee namadhaan namni akkamitti evidensii ofirratti walitti qaba. Ragaa ofirratti akkamitti walitti qaba. Waan hin fakkeenyaaf wanni kaaseera Sayyid Jamaal kaaseera. Bakka feete yoo jiraatte addunyaatti osirratti xiyyeeffannaan qilee feete yoo jiraatte si fuuti. Ardi jala yoo jiraatte si fuuti. Kun ammoo yakkoota gurguddaadha. Namni nuti ammoo ofii walirratti raawwanna yakkaa gana gaga'u. Deebisnee ofuma. Just kanuma jechuun barbaada. Thank you. Thank you so much. Ali, Ogutaka tara isa yeroo raamosa dubbatte warra dubbatanii jira jabse. Waanuma reemuta nasira jee irratti waa xiqqoo takka jechuu barbaade. Ali carraangeeti. Aye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter jirtu magana gandu eegde. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Dokter jaalalaa kabajamaa fi jaalatamaa. Dhugaa waanuma sirrii kaatanii waanuma gaarii waanuma gartee onnee keenya keessa jiru wanni kun dhugaa dubbachuuf akkuma siraa sabaa jedhe namummaadhaaf wallahi waan qaama namarratti duutu. Oromummaa dhiise Oromummaa waan jedhu tokko nu jibbisiise garuu bakka akkuma namummaatti wallahi waan fakkaataadha. Inshallah garuu hin gaawwan qabattee ka'ee jira. Ammoo akka hojiin nu garsiisu inshallah abdii qabna. Namni akkamaan abbaa fi haadha isaatiillee bakka hin bu'u. Kun gartee namni harka irra qabachuun barbaachisu abbaa fedha ta'e. Kanaaf inshallah hojiidhaan akka nu agarsiisu immoo abdii qabna. Kanuma inshallah ammoo xiqqoo edda yaada carraan akka nuti irratti xiqqoo bal'inaan waan hin ibsachuu barbaadu immoo qaban ture garuu xiqqoo carraan ajaa'ibaa. Yaa jechuun deemtaa waanuma barbaachisaa ta'e hundaa silaa sirriitti ifa walii gaggoomumaa fi naa hundaafuu galatoomi. Wanni kun hedduu ulfaatee jira. Amma garuu kana wallahi eega joowween amma uummata hedduu kana possatee yookaan waan kanarraa sagalee ta'e akkasitti ilmi namaa boqonnaa argatee jira. Nagaan hirriba rafaa jirra dhiiroo. Wallahi kun waan guddaadha. Jawaar rabbii galitti guddaa bar. Duudhaan cimaadha akkuma reefu amma jettan dhimmi mootummaa wayyaa barnaamii mootummaa yoo walitti bu'e warruma kan keetii fi suuma nama ofaan keetii iccitiisan itti himatte beeka malee namni biraa quba sitti laatu waan ta'e kun amma warri bakbat jedhu kun sobee waanuma ta'u dhabee jajjabeessuu fi wixwix jedhaa jira malee warra foonsi ta'ee miti warrummaan miidiyaa kana fayyadamu guutuun isaa akka hattuuf shakkee garaan bacbal jedhaa jira. Wallahi. Namni of shakku namni gartee iccitiisaatii kan namni biyya namni keessa wayii bu'aa jedhee uwwisha kana jiru amma warri tiktok wallahi ladhiif.
Namu Ibi na darbani bada wai wa ballete keessa bu'a yee namni ufii shakkire jiru. Waswaasa seenne. Abu wallah gurbana jiraatu dhugaa bakka. Illee kan dhukkute yaa. Anabi barsiisa rabbi taasisu innaa galatoomi xiqqoo dubartillee maxxansuu jalqabe. Dubartillee maxxansuu jalqabe. Maxxansa dubartoota lamaan takka. Inta gaya bar. Maafiyaa wal geetteertira. Amma akkam godhuu qaba beektaa abiyyiin bira sagalee taanaaf amma akkam godhuu qaba beektaa abiyyi amma. Galchee waraana erguu qaba. Deemanii waraana kaabaa kanatti haa hirmaatanii warra gaara keessa nama dabaa ture kan biyyatti galchee. Dubartiin maxxansine bar duraan. Amma hundarratti ani wanni yaada isinii kennuu barbaadu yaada wanni kennatan warri galsiri jirtaniif jara kana oseentanillee namni toopikii kiyyamaa inni fakkeenyaaf an siraajima waan jibbuuf hin jedhama. Homa siraaji ilaalchi isaanatti hin tolleef qofa suuraa nama isinitti hin tollee Jawaaritti ergina. Maqaa waliin balleessina jechuu barbaadetti. Ragaa qabatamaa yoo qabaatan rakkoo miti. Homa nama wayii jibbitu qofaa fuutanii Jawaaritti ergina. Dhaamsi iyya guddaan kana. Isallee hin dogoggortina. Ufillee mootu maqaa nama obboleessa keessanii yookiin obboleettii keessanii hin balleessina. Thank you so much. Ali fixattee nama biraa galchiru? Yaa gaaffiin xiyyataan